Godiina Boorana aanaalee 13 keessatti sababa hanqina roobaatiin hongee cimaa ta'e mudachuudhaan beelladootiin 5,000 ol ta'an dhumachuu itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa Godiina Boorana obbo Liiban Kabbadaa toora bilbilaatiin itti jiru. Sababa hanqina roobaatiin Godiina Boorana aanaalee hunda keessa hongeen babal'achuun horsisee bultoonni godinichaa rakkoo cimaa keessa jiraachuu itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa Godiina Booranaa kan ta'an obbo Liiban Kabbadaa karaa toora bilbilaatiin himanii jiru. Yeroo hongeen jiraatu hongeen kun ka'uu kan danda'eef roobii agayyaa fudhatu roobutti waan roobii hongeen akkinni babal'atee jira. Roobii gannaas akkasuma ture akka booranaatti rooba waggaatti yoo lama argannaa rooba gannaatti rooba agayyaa jennaan. Roobii gannaallee rooba malee xiqqaa waan tureef osoo roobii agayyaa dhufin hongeen akkuma uumamee jira. Hongee uumamu kanaaf ammoo horiin rakkoo keessa akka galu namni akka rakkoo bishaaniif saaxilamu rakkoo adda addaa yeroo inni saaxilamu taasifamee jira. Obbo Liiban dabalataan akka himanitti aanaalee 13 keessatti hongeen mudatee jira. Horiin 5,000 ol kan ta'u ammoo sababa beelaatiin dhumanii jiru jechuunis himanii jiru. Aanaa Godiina 13 keessa mul'atee jira. Keessa ammoo akka malee baay'ee aanaa 11 ammas akkasuma dabalaa jira. Naannoo 5,000 darbee jira. Naannoo 5,000 darbee jira. Horiin kaafamu ammoo gara 12 darbee jira. Harka namaatiin kaafamu ofiin dhaabachuu hin dandeenye. Loon gaddina xixiqqoo waan kana kanarra baay'ata. Hongeen kun nama irratti illee miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuus himanii jiru. Nama irratti miidhaa qaqqabsiisaa jira. Bishaan waan hin jirreef bishaan barbaadu namni baay'ee karaa dheeraa deemaa jira. Horii qofaa miti nama sirba jira jechuu barbaadees. Godina Boorana aanaalee hunda keessatti beelli waan jiruuf uummanni gara baqatu dhabee rakkachaa jiraachuu isaaniis obbo Liiban dabalataan. Boorana aanaalee hunda keessatti beelli waan jiruuf uummanni gara baqatu dhabee rakkachaa jiraachuu isaaniis obbo Liiban dabalataan. Boorana aanaalee hunda keessatti beelli waan jiruuf uummanni gara baqatu dhabee rakkachaa jiraachuu isaaniis obbo Liiban dabalataan. Carraaqqii adda addaatiin marga dubartooti gaar deemanii marga haamaa godaasisanii bakka roobii hin roobamne jedha. Naannoo muraasa ana sadii keessa roobii mul'atee jira. Godaansi bifa adda addaatiin carraaqaa jira. Mootummaallee namoo warra kana honga kanarra baratu boottiin inni joosee jira qindeessinee naannoo gaafannee boottiin naannoo 8 godin keenya ga'ee jira. Margallee akkasuma gaafannee innillee bittaa piroosii xumuramee fe'uuf eegalamee jira. Halkan kee jirra jechuudha. Jiraata aanaa dilloo kan ta'e obbo Diidbulee Baddaa dabalataan akka himanitti uummanni rakkoo keessa jira. Aanaa dilloo keessatti horiin 1,000 oli dhumachuu isaaniis nuuf himanii jiru. Uummata rakkoo bakee jira. Tokko horii irra jira. Lamaffaa horiin bubuun rakkoo garaachaa beelaan seenee akkasitti jira. Midhaan riifa hajjaturii bu'anii keessatti hin jiru. Uummatni tokkollee noo nyaata hin qabu. Horiin uffata jira gafaan baasuufi. Kanaaf uummati horii bitamee namni harka duuduuf deemu jira jecha. Gara aanaa dilloo. Horiin gammadu yeroo biratti kuma 1,700 amma yeroo ammaatti rakkoon garaacha bal'aan kanami tokkollee waan nyaata dhugu qabu. Horii waan nyaata dhugu qabu namni waan nyaata dhugu qabu. Kanaaf uummata riskee jira jechuudha magaalatti. Gama biraatiin amma dandeenye uummataaf deeggarsa taasisaa jira. Akkasumas qaama dhimma ilaallatuuf iyyaafachaa jiraachuu isaaniis himanii jiru. Kaan immoo bootti armaan duratti ijoollee kireeffannee kan mootummaallee tokko lama taate akkasitti ture. Waliigalatti sadarkaa ture immoo kan mootummaatii kudhan gammaatti warra godina irraa waan dhufoo jira. Irra kudhannee warraan deeggara jirra. Ammallee akkuma kennamu gaafatee gadi bu'u jira. Wanni jira kana